ulfinni waaqeffatama. Akkuma jirtu meerri keessarraa sa'aan nagaadha jedha. Asii achirraa sa'aan nagaadha jedha. Warri nagaa qabnu idillee galata fedha. Fuulli keessan nama sodaachisaa namatti tolasi. Sababin isaa ulfinni Waaqayyoo jira. Ameen. Ni ulfinni Waaqayyoo narra jira jedha. Baraka kuu haaraa ulfinni Waaqayyoo nu keessa jira, nurra jira. Ameen. Ulfinni Waaqayyoo haa ta'u, walumaa galaa waaqeffannaa sa'aatii kanaa waaqeffachuuf qophooftanii ilillee galata fedha Waaqayyoo.
Galatasaray
Fansi ko batame abako